السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليوان كي يا هردا قامه سلاس ومهارة هربا وما أدسي ومهارة هرقا قد إيفا مرة واي جوار ولله لا واي جوار كان دين قد يرو إني أمرا سعودي عربية لكو habashata ta'u oromoo ta'u gariin baduuf deeme gariin achiin biyya biraa deemuu fi gariin immoo maallaqa dhaadhaqee habashoonni olii gadi oofaa oolan oromoonis olii gadi oofaa oolle silas uuma keenya nuti olii gadi ingilcha nuti maaliif akka obomboleetti sana bara rakkoon keenya akka obomboleetti jechuun bubbee yeroo dhufte kosoominaanis inni kun xaafii qamadii garbuun jettu feestaalii zubaalaa qoshaashaa namni gates waa hunduma karaarra jiru waluma ixaa raqqamte kana fuutee zoorti hawaa keessa olii gadi fuutee facaafti ummata keessa namni jala baqata nutisi waan kana gaariidha ajaadha nuuf gaariidha nuuf ajaadha diina keenya karaara buuse wanti kun summiidha wanti kun gaariidha jennu fuunetuma afarsaa ol bara kana rakkoon keenya inni guddaan maali beektanii waan jima waan kamisa nutti godhame waan kamisa nuu godhame waan kamisa nutti godhame masalan khayri sa ta'u sharri sa ta'u waan kamisa godhame jimaa daganna masalan waan kaleessa harra daganna jechuu keenya kaleessa waan diinni keenya nu godhe harra jimaa fakkeenya masalan harra daganna waan kaleessa namni keenya khayri nu ole harra daganna waan kaleessa namni keenya gaarii hojjete harra daganna kanaafuu har'a sababni rakkoo ta'e diinni wama ta'e baafna ajandaa bahe kana afarsaa oolla kana waa'ee jawaaritti darbuun dura amma sababni wanni kun ka'e wanni kana oromoo fakkeenyaaf oromoo fakkaate waraana bilisummaa oromoo fakkaatanii warra profaayilii jaraas waa'ee oromoo waa'ee bilisummaa oromoo waa'ee oromootiif quuqama nama qabu fakkaatanii haasaa oolanii halkanii fi guyyaa jara waan kana kaase jarri kun immoo namoonni tokko namoonni kootii keessanii kun addan baafatu waraana bilisummaa oromooti oromoon lamaan walitti tirqim jedhe wal fixaara jechuudhaaf gammadani amma maani rakkoon keenya nuti nama jumlaadhaan namni dhibbi namni diidamni namni soddomni kan hidhamaa gariin ajjeefamaa abbootiin keenya haadholiin keenya guddaan xiqqaan barataan barsiisaan daa'imni inni garaa jiru inni garaa keessaan walumatti horiin wanti isa saamamaa makiinaan geeffamee qabeenyi oromoo guuramaaru akka nam tokko hin dubbanneef waan akkanaa akka gadhiisani waan akkanaa kana nama qallaa'ee tokko gadhiisa amma fakkeenyaaf wama tokko yoon gadhiise waa'ee jawaar arrabse yoon gadhiise amma anumti kun fakkeenyaaf jawaarii kana tul ol bahee arrabse wama kiyya jawaarii arrabse na ajandaa godhatama isuma kana baqa kana numata ajandaa godhata maaliif walirkaa fuuna baay'ina qabna miti walirkaa fuune haasofna kanarraa immoo of baruu dadhabne of eeggachuu dadhabne amma kaleessa gaa jawaarii keeniyaa deemee madriyeeshii dinquu dayaasaa maal akkasiitii wajjin namni bar siin galullee kun dhiira oromooti kun oromoo siin galu bar walitti dabaallaqame waan akkasii maqaa jawaar balleessuu jawaar dhaqee waraana bilisummaa oromoo kana hiikkachiisuu fi waraana bilisummaa oromoo kana akka inni hiikkatuu fi waraan amma wanni nuti akkasitti guddaa hubachuu qabnu waraanni oromoo kuniif jawaar maali jarri jawaar maali moo waraanni oromoo kun maali bara jawaar waan kana dubbatee yeroo ijoollee keenya jarri lolaan jedhe Mararaa Guddinaa dheengede dubbatanii jiran waan kana Dr. Mararaa Guddinaa jechuudha Professor Mararaa Guddinaa dubbatanii jiran waan kana kanas adda baafachuu dadhabne nuti waan kana afarsina waraanni bilisummaa oromoo kuni mee waan takkan isin itti himame kan jawaar amma keenya dhaqee taa'ee namaa wajjin mari'atee fakkeenya isinii kaasaara achi taa'ee fakkeenyaaf mari'atee jawaar jedhu iyyuu hidhannoo hiikkadhaa saba keenya dhumaara hidhannoo hiikkadhaa jennaan jarri nama shammoo jarri horiidha moo kana olii gadi harkifamanii deemanu hiikkadhaa nama hamma qawwee lafa darbanii harka raasaa ka'anu onni isinii galuu qabu warri amma diinni oromoo kun warra guddina oromoo fayya oromoo du'a oromoo kana akka mootummaa kana namni baheen balaaleffanne akka mootummaa kana namni hiriiratti hin baane dhorkuudhaaf akka waa ajjechaa oromiyaa keessa deemaaru kana shaffanuuf jecha ajandaa kanaa baaftan kuni inni diinaas inni ammanu oromoo falmus inni oromoo fakkaatu inni fakkaannes dhengedda gizeema mootummaan kun gaangoo qabata irra waggaa meeqayyuu galaa hundi keessanuu galaa bilisoomamee jiran alaabaan oromoo kun mirmirfamee finfinnee keessa waraanni bilisummaa oromoo kun fakkeenyaaf jaalmarroon kun galeeraa hindi deemiti kamara nu battan gizee sana yoon dide jechuudha gizee bilisoomamee hayyoonni oromoo meeqa galanii warri siyaasaa keessa dalaganullee wanni hundinuu biyyatti galee dhumu jarri kun bosonaa galaniinu hin galle miti gizee sana yoo hin galle gizee alaabaan jaraa bahee mirmirfamu yoo hin galle har'a jawaarii hiikkadhaa jennaan hiikkatanii jawaarimmoo innoo waraana oromooti gara kanaan gara nagaatiin qabsoon dhufu gara kanaatiin qabsaame gara nagaatiin jennaan mootummaan kun dirreetti jabaate amma furmaanii hidhannoo hidhachuu malee wanni furmaanni jiru tokko hin jirre namni cuftuu beekee jira jawaar har'a ka'eetti oromoodhaan hiikkadhaa jedha iyyaaddanuusi waan akkanaa kana bar amma diinni keenya diinni oromoo waan kana baasee miti bara amma waan ajandaa kana maaf baasee miti jinni guyyaadhaan baasa maa baasee miti bara amma isin inni fuutanii olii gadi deemtan kuni amma kana dhoskuudhaaf amma
Jawaari kana gaa baay'ee soraatu namni hundi beeka jawaari kana soraatu siyaasa Itoophiyaa cuma si harkaa qaba amma ni callume hedduus illee siyaasa Itoophiyaa hundi harkaa qaba hin beeka waan ta'e jennaan inni soraatu jawaariin kana yoo ka'ee dubbate akka inni waa hunda raasu beekani aslan jawaar kuni har'a kan inni Oromoo jibbu kan waraana Oromoo jibbu jettan kuni bu'umti mataa uummata Oromoo kana walitti qabe maal waggaa meeqa qabsoo ture erga jawaar gadduma rabbiin ol kaasee mataa Oromoo mataa walitti qabe anga tokko inni duraatiif nama adda kaleessa irra harri xiqqoo wal caallaa hin beektanii miti kana gaddur dhibnullee waan ta'e dhagaatu dhufne miti jawaar kun dhufeef amma namni wal mataa wal qaqqabee jawaar kun illee hamlee uummata toree qeerroo hamlee uummata toree jennaan uummanni kanaan ka'eellee wayyaanee kanallee jikse jennaalee kun immoo ammoo bakka bu'ee dhufe kanaafu jawaar kun irra Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jibba waraana bilisummaa Oromoo adda jeequu fi Oromoo jibba maal akkasii kuni waan akkasii kana waan diinni kaasee Oromiyaa keessa lola amma akkasitti waraana namni nagaan kun akkanatti dhumaaru kan akkuma sagaleen taaneef waan akkanaa farsan inni lammataa ammoo nuti waan akkanaa kana dhiifne jawaar lubbuun jira fedhu Keeniyaa dhaqu amma utuu inni ka'ee Somaalee ammas godinjuma isaa bira godhu isaa waa biraayyuu yakin Oromoo maamu tokko jedhe Keeniyaa dhaqe ka'enni shisma Somaalee dhaqe jawaar kun dooni qabateera amma Yamanitti saafaruuf bakka Somaaleerraa Yamanii deemuuf jedhama maal waan akkanaa kana adda baafannee beekuu dhabuun dhugaa nama aarsa yaani waan akkanaa kana adda baafannee illee hin beeknu waan akkanaa illee ofiin iyyaannu bara amma siyaasa Itoophiyaa kana xiinxaluu sin barbaadu siyaasa Itoophiyaa hin cinqiin qabu bara eka waani wama durii deddeebi'aara wama duriiti malee siyaasni Itoophiyaa kana dirqama ati hayyuu siyaasa ta'uu qabdu dirqama nama siyaasa beeku ta'uu qabdu bara siyaasa Itoophiyaa kana akkuma ta'e nama qal'aa beeka amma siyaasa Itoophiyaa kana maaliif wama duriiti amma fakkeenyaaf diinni namni Oromoo jibbu kun ajandaa kaasanii waan achi kee jiru dhoskuudhaaf waan biraa ajandaa miidiyaa irratti akka deemamu gochuun wama dur jiru amma haaromsaaran nuti immoo waan kana hin beennu innan kaleessa waan kamisa godhame jimaata yaadannu jedhe sababa kana waan diinne wanna barandaatti carqii huccuu madrii qirxaasa feestaalii wama ta'e kosoominaani wama ta'e achi daddarbame kana obomboleettiin fuutee deemte adanu akkama obomboleettiin wama ta'e guurree deemna maal isa wama ta'e guurree adididididid social media irra malee diinni waan duriiti waan haarawaa baasaan jedhu amma warri Oromoo fixaaran kun waan haarawaa baasaan jedhu wama durii wama nu beennu wama isin beettanu wama kaleessa wayyaaneen godhaa turte wama amma soddootiin abbootiin jedhaa godhaa ture duraanii kana godhaaran malee addisii miti hidhuun ajjeesuun ajandaa baasuun wama duraatti fayyadamaaran jedhi wama duraan jarri siyaasaan disii tokko hin jiru siyaasaan disiin diroonii nama tumu malee yaani duriin waan kanaan agarre gaalaan isii malee wanni biraa hin jiru kanaafu waan kana maaf adda baafannee wallaalla waan kana maaf adda baafachuu dadhabna nuti amma gidee jarri amma baraan Oromoo bara amma namni gadi bahee amma sabni Amaaraa tokko waan kana dubbanne amma Oromoo waraana bilisummaa Oromoo fakkaate jidduu deemu amma social media ta'een gaddamu caan tokko faa viidiyoo waraabaa turan olii gadi oofaa turani waa'ee jawaaniin arrabsuma olii gadi fi oofaa turani aslan yaa obboleewwan kee gizee wanna akkanaa ka'eesin ilma jalaa galaa walaa sheerii walaa jaluma galaa waa akkasii jalaa galaa fuutanii ol kan daddabarsinaa fuutanii ol kan daddabarsina maaliif waan khayrii tokko waan sabaaf dubbatame tokko fuudhaati indoon buufadhaa viidiyoo sana keessa irratti illee maxxanfadhaa malee waan Oromoo dubbatame tokko maxxanfadhaa malee waan akkana shirri xaxu kana waan akkana shirri xaxame kun bar bu'aa qabaafi miti mara amma miidhaa gahaafi miti amma waraana bilisummaa Oromootiif jawaarii walitti buusaa miti amma kana danda'anu bara waan Oromiyaa keessatti kaleessa namni dhibbi meeqa bakka tokkotti dhamu namni kudha meeqa namni digdamii meeqa namni shantamii meeqa bakka tokkotti dhumaaruyyee akka ummanni waan kana hinaasomnee fi wanta akkanaa kun ka'a waan akkanaa shafanu social media waan biraa deema biyyatti waan biraa deema silaa Oromoon tokko wanni biyya keessaa ka'e asiis ijamuu qaba wanni Wallaggaa ta'e jimmatti ijamuu qaba jimmatti Arargeetti ijamuu qaba yoo Arargeen miidhamee jimma ijuu qaba isa jedhan sana sila wanna kana sana gizee namtu Itoophiyaa Oromiyaa keessaa baata ka'e biyya alaa fi keessaa cufti keenyaayyuu biyya alaa fi keessaa waan masana qofarratti fuulleffannee haasofne yoo inni kaan viidiyoo dalaguudhaaf dalagirraa fuudhee yoo inni kaan barreessuu dhabe barreessirraa fuudhee akkasiin walii akafaffalamee waliin gahameeti sagalee ta'amaaf miti amma waan akkanaa sana balleessuuf jarri waan akkanaa sana balleessuu waan akkanaa kan shaffanuuf iyyee waan ajandaa akkasii kaasani amma Jawaarii dubbatee dubbachuu baatee ol bahee miidiyaatti iyyuu baatee amma Jawaar hayyuu siyaasaati miti ni beeka waan godhaara inni
طيب هرمو كينيا يوكين نيروبي سرقوا عدي سوسي إنها جهاتي بلقى تري واي أورمو خارتي دبتشو لقى سياسة بيتكي هدي مارو وما تكمل يعني إني أورمو كانوا ما جتشا ورانا إبليس ما أورموتي ولد دبالك ورا أورمو جواري جبو أكنم جبو بر جواري مما جوار وقاهري كان إن قد هيدا أمة أورمو جتشا توري أورمو جتشا عشتان دو إكبر مالي بيجا كيسالين باوجد وان كان هم بيكنو نوتي ورمو أجندا كان خاصنو موتو ما كيسا مالك آنيا تاسو حديثا نوسي زمتو مخاصن ورزيم مجد أكسا آتديم كل بابا سود أبو مالي ورا كل باهم بابنا أكسا آتديم وخانا ما وانا خنا جلافون ديم يا أبو ليوانكيا كنافو أما ونسي نو فيكا قبل وان ميديا إثيوبيا هم قد يفتس وان جد أجندا قول تنوس وان أكسي كنا تؤرر آمنك جنة إندوم كومنتو معرفة ما فربيتو ما بريتو كومنتو معرفة برا كنا نانا ديبوان قط الراجن قط وان مو حيوني كينيا ما فكينيا في ركو أورميا كيسا جرو توكو ركو جواري رجع توكو ركو وران بيلو سمار أورجع توكو وران ميديا أو إيمين نكوني إسنتو جارة مالا كيسا نيني جارة ميمتي سقالي أمتها قفها سال كني بويا وما أمتها أورمو رتفول لفتها سارة ميتي وإني قد يسفوني أجندا قد أنينا صفنو وان أورمو كيسا كيفوني أجندا قد أنينا صفنو وما كانت أورمو كيسا هر بك كانت ميد أمي يوفكنيا فوان كان إرتك أوراني إرتك هورت أمني أو إمني سعادي دمي أفروانا كان أورتاني ركو أتشكيسا إلى على رجلني وان جرى رافوني إرتي أجندا قد أني أكس هر نما إباميك أدو هر نما إباميك أرسي كيت أسلا كيتي هر رجيت نما كان أدو جني وانا كان راسا فنو برا ركو كينيا قدام كان برا اسمه موجوار yoo wanta kaballeesse wanta ka godhe dhugaadha inni waan tokko dubbatee ture duraan nama siyaasa kana namni akka chirchaarooti jedhe namni siyaasa kun garuma gabaam baay'eetti garagalti jedhe kanaafuu masalan jawaar yoo ma garagale masalan yoo jawaar ma garagale yaani oromoo hunda garagale masalan fakkeenya isin himaan jira baraan kanaafuu wanna takka rakkoo yoo jiraate OMN kan sagalee ummataati waan ummanni jiru rakkoo ummataa himaara yoo ofii keenya adda baafachuu dadhabne OMN jala deemne dhaggeeffanne fudhannee kana isaan fudhannee walii wazaan isa walii daddabarsina malee akkuma kanaan kaanee iyyaa ooluun akkuma kanaan ajandaa diinaa fudhannee walii gadii fiiguun maafi faayidaa obboleewwan kiyya har'a ergaan jiru kana fakkaata insha Allah akkara fudhannullee akka yaada gaarii walii qonnullee abdiin qaba